ያ ልክሌ ማጅር ተፈራጅ እስቲ namni haaraa yeroo dhufu nama haaraadhaaf carraa kennine tarii waan itti dhaga'ame jira waan ta'eef jaaliin keessummeessame. Komen akan jirtu fayyaadha. Qaallitti afaan Oromoon beeknedha. Ani afaan Amaariffaa ta'uu hin danda'a. Okay. Sagaleen koo jira? Jirta tokkummaa koo. Okay, leelti baga nagaan dhuftee isinillee beekaa nu dhiyeessime wal quba qabdu sheeritti godhi beekaatti. Beekaan አሜሪካ ጅራታ ስራ ነው ያለው። ለምን አዳሪ አይደለም የሰው በሰው ኪስ አይደለም የሚኖረው ስራ ነው። አማ ወንደ ዋና ሲጀር ነገይ ላይብረ ቱሬ ገስቲ ጆሌ ቱሬ ኑ ዲስሜ ቤካው ደንዴስ ኑ ዋሚ ኦኬ ጎል ማለት ነው። ደውል ዋሚ ቋዱ ቤካ ደረፈ ኦፍሰት kan kole ma kon da wolte kan barbade be kada wori kan isasi tesla house isa ba rakko gabu ma wana rafu mana ka tina gas shedu batti an mana shede na gadu batti aram ninjur wana rafam mubarak sai na marrafsi tu qabdu mana kanatti normal lo na biratti normali okay malif beta wanto kun daga namni jala jirtan namoota keenya al tokko tokko yeroo callistanii dhaggeeffattanu daangaa darba kun sirrii miti asirratti dhaabbadhu sirraa jedhaayi dhaabsisaa deemuu gaariidha. Yoo namni dogoggora ta'e amma kan nuti barbaanne beekaanuuf afiddu obsaasin sabaraasin beekaanuuf afiddu obsaa. Beekaa waan gaafa nu danuu qabna bar nu dhufee jennaan waan ifa nuu godhu danuutu jira maal taatan sabaraasin ijoollee sabaraasin nan jira nan raffamu eenyu nuun raffamu isii isin arrabsinaa isiniin nama nan rabsitu isii isin arrabsinaa isinis nama nan rabsitu. Mana sinan qaban. Mana sinan qaban. Namni arrabsuun siloo nu beektaa faraajii hin beekaa tokkeenis nu beektaa no namoonni nama gastii kana irra jiran eenyuun ni qorata ni tokkee namni nama arrabsu hin jiru namni arrabatti amanuus hin jiru akkeessa namni arrabatti amanu jiraate iyyuu mana kanatti qajeelchinee baana waa tokko rakkoon qabu sirreessinee laala rakkinni maaster rakkinni Oromoon qabu akka Oromootti rakkinni nuti qabnu dibeetii fi diskash waan faranjiin jettu tokko jira dibeetii fi diskash jechuun waliin mari'achuu wal mormii fi marii adda wallaallee jirra manuti. Kana malee amma nuti wanni irratti haasa'u deemnu mariidha waan kana waan akka uummataa waan ta'eef. Qorata hedduun tarii isin mubaarakiin mana biraatti arrabsuu dandeesse anna fakkeenyaaf nan ilaallatu iddee dhuunfaatti arrabsuu dandeesse garuu as keessatti filaamee waliin dubbachuu dandeenya isinii galee nama arrabsaa hin jiru isinillee nun dubbachuu dandeessi nullee siidhaan dubbachuu dandeenya. Nama afaan Oromoo sirriitti dhageessi hin dubbattis sirriitti dhageessis. Okay. Afaan keewwan qabee yoo bakka biraatti waan barbaadde taate amala kan kun beektaa yeroo gargaarsa irratti hojjedhu yeroo tokko namoonni tokko maaraa ol galchitee gargaarsa yeroo jedhan minilik yoo qabrii ka'ee dhufee nan gargaarsisan jedhaan yeroo inni dhufu sanatti maaliif yeroon sun yeroo gargaarsaati gargaarsa fakkaatee dhufe miti. So amma tokkummaa mana tokkummaatti arrabaan dhufne yoo mana sitti abbaa barbaadde arrabsiti asitti garuu mana tokkummaa maaliif dhufte mariidhaaf dhufte kan nusi kanatti amanna jechuu kooti. Beekaanuuf ammanuti beekaa barbaada. Ana arraban beeku cal jedhee. Narrabsitu nama narrabsi leelti dhagayi. Akkuma mana keenya dhufaanii fati walis beekna seeraan utuu nama tokkotti illee hin darbini namni illee sitti hin darbu akkasitti dubbannaa jechuudha. Amma waan ati hojjechuu qabdu. Atillee waan nu gargaartiin waliin dubbattu qabda nuufidi beekaa nuufidi dawwaliiti wajjin turtanii beekaa sana nuufidi. Leeltiyyee beekaa nuufidi. Ayyaana isaan teekistii godheera. Isa nuufidi nu obsi gaammanni dhufutti gaafa sana atillee yaada sirraa hubannu qabna waan nu gargaartu qabda. Inni dhufuu qaba garuu inni dhufuu qaba maaliif si biratti illee argamee yaada kennataa ture isa biratti illee argamte jechuudha. Isarraayis yaada barbaadna maallaqa Oromooti maallaqaan shakkamee jira waan ta'eef. Inni illee ifaa godhu jechuu barbaadeetanii ragaatu jira waan ta'eef shakkameera. Jara hundayyuun shakkina nuti qabatatti waan beeknu hin qabnu shakkii irraa qabna waan ta'eef akka danda'ame saduu dhiyeessuu yaali. Maaster maal jettee ammas hin dhiyeessitutti? Amma እኔ የምለው እሷ እየሰማች ነው ያው ምን መሰለህ ኦኬ አሁን ጃል እኔ ማለት የፈለኩት መሰለሽ እዚህ ጋር እኛ ሁላችንም የተሰበሰብነው እውነት የምንፈልግ ሰዎች ነን። ልክ አንቺም እንደዛ ነሽ ለእውነት የምትቆረቆሪ ሰው ነሽ። ብዙ ጊዜ ነው ያለው ገዝተሽ እቀመጣለሁ። አንዳንድ ጊዜ ግን እውነቶችን ለመመለስ ወይ የሆነ አላለን አንድ
ነገር ለመስራት ይሁን ሌላ በሌላ በማይሆን መንገድ እንሄድና ሌላ ጥፋት ስናጠፋ ይታያል። ያ ነገር ትክክል አይደለም። አንድ ነገር ለማስተካከል ለምሳሌ የተሰረቀውን ለማስመለስ ሌላ ሰው ሌላ ጥፋት ድጋሚ ማጥፋት የለብንም። wanti tokko tokko manni farat yeroo waan tokko deebisnu dhugaa tokko falmii deebisuu barbaannu kallattiidhuma dhugaa ta'e qofaa yoo deemne gaariidha. Amma beekaan dhugaa deebisuudhaaf tarii haqa uummata kanaa deebisuudhaaf falmaa jira ta'uu danda'a. Of course asirratti leeltii yoo beekaan nu dhiyeessite yoo beekaan dhufe dhuguma dhugaa qabaa jennee amanna. Garuu beekaan hin dhufu taanaani rakkootu jira jechuudha. Rakkootu jira. Beekaa izii mattuu beekaa yimxaannaa tokkummaa miidiyaa lammii ጠይቆ ጥያቄ መልስ ስጥ። ይሄ ኖርማል ነው፣ ተራ ነገር ነው። መምጣትም ማለት የሚከብድ ነገር አይደለም። ይምጣ ማለት አንዳንድ ጊዜ አሁን መሰለኝ ቶኬ amma maaltu jira beektaa wantan siin jechuu barbaade yaada koo addaan kutte beekaan tarii dhugaa qaba ta'uu mala. Uummanni Oromoo kun isa galateeffachuu danda'a, nuti isa galateeffachuu dandeenya. Garuu dhugaadhuma jirtu kana deebisuudhaaf baasuudhaaf dhugaa irratti hundaa'uun murteessaadha. dhugaadhuma kana deebisuudhaaf ofii isaatii beekaan barbaanna. Leeltii abdii geetaachoo dhiifamanuu godhiin barbaanna. Beekaan nuti akka uummataatti barbaanna. Leeltii deebii leeltiin an deebisaa beekaadha kan nu barbaannu leeltii irraa akkasiin nuuf hidduufi beekaan illee bilbilaan jira telefoonan kaasu itti bilbilaa fidaatti bilbilaa jira. Akka uummataatti shakkii irraa qabna. Maallaqa uummataan akka uummataatti shakkii irraa qabna beekaarraa waan ta'eef nu dhufu qabaa jechuudha. Namni walitti dhufanii hinfinna mubaarakiis hinfinna kan nuti barbaannu leeltii hin dhageessi afaan Oromootti anima leeltii dubbiitu tun seeniin beekaa sana nuufidi yoo nama rakkoo hin qabne ta'e yoo nama dhugaa qabu ta'e akka inni dhufu ni barbaanna. Akka uummataatti dhimma mubaarakii walitti araarsuu baasuu osoo hin taane dhimma uummataa fi beekaa ni barbaanna jechuudha. Dhimmichi dhimma uummataati. Yoo dhugaani uummata kana dhugaaf dubbata uummanni kun dhugaa qaba jedha ta'e akka dhufutti nu bilbiliin dhufu taanaan garuu rakkoo qabaa jennee amannaa jechuudha. Uummanni illee akkasitti nu hubata. Kanuma qofa sirraa barbaanna leeltiyye. Beekaa dawuloollee ነበረ ወጂ irratti jira bakka wajji jira. Innufa bari inni seena bar kaleessallee sa'aatii kana seenaa ture arrallee gastii namaa wayii argeera innufa. ትናንትና ኦፍ ነበረ ግን ስራ ቦታ ደግሞ ማውራት አይችልም። እንዴት ነው የምታስቡት እናንተ? ስራውን ይጣል እንጂሩ በር ቤካዲ ደማለ ቤካ ውሸታም አይደለም እና በርዋሜ ሌልቲ ይሰጀለ ሲኔ ለነገልቼ ለንደ ቤሌቲ ኦዱ ጋቀበቴ ሻውሊ አንዴ ላውራ ጃል እኔቴ አንቺ እንዴት እንደምታወሪ አላውቅም። አንድ ነገር ልንገርሽ፣ አንድ ነገር የማጨርሹን ትግል ለምን ትጀምራለሽ? ጀመርሻል፣ እስከ መጨረሻ ደግሞ መሄድ አለብሽ። ያንቺ